واي بلاستورا وين قافة ترتني بلاستورا كميتي بننا والله نما هدتنا قافة جما كيس في ألاني كان أفهمي أكاسين بلاستورا تبنتنا إسين أجرسيسا أما بروفايلين كي يغان أرجعت متي بروفايلي تي بلاستورا كيا أما كم بلاستورا طيب بلاستورا كيا أرجامي بروفايلي سار قاتني متي أما مو بلاستورا كتابنا تنو إسين أجرسيسا أما سيمو خنا كيسا نمني ركو إيميل قبضن واي إيميل نمني قبضن ركو كان مكيسا وال مكيسا سين اتمان كنافو بلاستورا بنشوف أما يسألتني بيتني سين قطتهم ما يسألتني جيميل كيسألتني جيميل جتشو إسا خنا كيسألتني سنة بودا جزي أكنت الأفتني سرسا ديتوتني أما سين بلاستورا بنشوف متي سرسا ديتوتني سنة بودا سيتنجي توتني سنة بودا إيميل يو قباتنا كانت في دورة إيميل يو هنك أمنمو أد أكاونت زينا توتاني أما بني سنجار سيسام بلاستورا هارا كنا بودا جوجل إسيت كنا توتاني أما ور إيميل ركعتني سي إيميل كاتبنا تما إيميل سكاتبنا تما كل فيك سنتنا تاني بنتاني إيميل كاتبنا تما ور إيميل ركعتاجر تنوسي ور إيميل بلا تشوس إن بين استأ ور ركو إيميل قبل يجير تشوس هتاو حالا كنان بفافتين تفاير مودن ديستاني أما na eega amma barbaade naaf xumuru amma gaa pilaastora banachuu fi create account isiitu kana xunna isi create account jechuun isii gama dhumaa kana irra xunna jechuudha achi isii olii kana filannaa nuti طيب asirratti amma hin beektani kana maqaa keessan guuttanii riyoo tuubee jedhu fakkeenyaaf riyoo tuubee jedheera baqqaan yaani riyoo tuubee fakkeenyaaf akkamatti inni isaan next gootani isin waan fitan barreeffattani kanarratti kanaafuu asirratti kudha sagaltamii wayi guuttani an 95 guuti kudha sagaltamii sagama harka mirgaa irratti isa wala akka kana irratti immoo bakkuma tokkotti rukuttani isin bakkuma tokkotti rukuttan rakkoon qabu bakkuma fetanitti rukuttani isa gama kanatti immoo fakkeenyaaf 25 tti 20 wayi guutuu dandeessani isinii galeera miti isa gara gama harka mirgaa kudha sagaltamii isa wala akka keessa gizeen akka tuttani kanuma feetani maarchi yoo feetan ji'a dogoggora ta'u baasatu rukuttani isa kanatti immoo guyyaa kanatti immoo 25 waan akkasii guuttani xiyyatti isii gurraatti kan ammoo akkana gar rukuttanii asirratti dhiira durba wanno isa oofetan isuma olii kanarratti buufattani isinii galee sana booda akkanatti guuttattan miti kana yoo isin hin guune diimaa isinitti bobeessa yoo inni diimaa isinitti bobeesse asirra deebitanii 1990 wayii kana bakka walakka kana maarchii kana bakka guyyaa kana bakka kana keessa ilaaltan isinii galee yoo inni diimaa isinitti bobeesse indida yoo isin asirratti dogoggortani diimaa isinitti bobeesse kanaafuu ni kistee jechuudha ka jirti mallattoo bicaa kana argattan miti bifa samaawwii kan isii gar rukuttani pilaastora banachuu isin agarsiisaara amma riyoo tuubee jedhanaa dhufee jira bakka lamatti tokko immoo tuubee riyoo jedha gaaratti immoo riyoo tuubee 292 isin isa maqaa keessan irraa jammaru irratti akka rukuttani fakkeenyaaf gesa walakkaatti yoonne tuubee riyoo jedha dogoggora miti inni ani immoo dhiisata riyoo tuubee 293 isa jedhu irratti gar rukuta isinii galeera miti 297 irratti akkana gar rukuta sana booda isii gama gadittuun asirratti paaspoortii isin gaafata paaspoortii immoo fakkeenyaaf amma ani riyaad jedheera riyaada jedhu fakkeenyaaf dhiifama riyoo jedheera miti lakkoofsa isin amma yoo isin akkana gootanii hin dabarsu amma kanaafuu riyoo gootaniitiyye namatu addaan nukute dhiifama amma riyoo jedheera miti 1 2 3 jedha 4 jedha yoo barbaade kalas na dabarsa isin immoo paaspoortii keessa akka jabaa ta'u waan akkanaa haati dabalattani amma 1 2 3 jedheera miti agartan miti 1 2 3 sila diimaatti bobeessa jira amma immoo dabarsa 1 2 3 4 jedheera isin waan fetanitti daddabalattani waa yaadattanu sana booda isii bicaa gama garii kana isin kisteettu kana akkana tuttani pilaastora banataa irraa amma dhaggeeffadhaa in eeggattan isin amman isinii barbaadee fidutti eeggattani maaliif isiniif sirrii ta'a jechuudha tayyib amma naa fixee jira jechuudha kanaafuu eessannaa gizeen akkanatti fide isii madakaa kanannaa ni kisteetu barreeffama bicaa kana isii kana rukuttani barumsi kiyya kun isiniif galaanaa bulaakoo isinii galamiti viidiyoon kiyya kun in eeggattan akkanatti tayyib amma xumuuramee jiran natti fakkaata mee duddubbatti deebi'een isin agarsiisa qoyaa egaa akkuma isin argaa jirtan asirra gahee jira gizee inni asirra gahe skip yes jechuu isin gaafata maali asirratti yoo lakkoofsa isin gaafata amma lakkoofsa keessan itti guutattan isin anamma lakkoofsa ittiin guutu isin immoo lakkoofsa keessan itti guutattani ifa isiniif ta'e asirratti yesiif skip jechuu isin gama bitaa kuni isin gama bitaa barreeffama ittiin bicaa kuni lakkoofsa yoo hin feene itti galchuu dhiisuu dandeessaa jedha
Inni gama mirgaa kun immoo lakkoofsa kee itti galchuu si gaafatee sana booda yes gootan. Isin immoo hin dabarfattanu. Maaliif lakkoofsa itti galfattan isin? Lakkoofsa itti galfattanii kaatanii yes gootani. Anamma immoo waan hin email kana deebisee gubuu fi skip iseettu si gama bitaa kana tuqa si gama bitaa kana. Isin asirratti hubadhaa. Yoo sila email kan biraa qabaattan kana pilaastora qofaa bantanis skip gochuu hin dandeessan. Isin fedhii keessan skip jechuun si gama bitaa kana jechuudha. Kanaafuu isin tuqammaan. Asitti tokkuma asirratti warra lakkoofsatti guuteefis warra tuu lakkoofsatti hin guutiin dhufeefis asirratti kuno next jechuun si gama jalee kana si gama harka mirgaa kana isinii fida isii tuxxani. Tayyib sana booda akkana ol harkiftanii kuno isii gama mirgaa kana tuxxani isii gama bitaa sana ilaaluu akkanatti gootan isin ilaaluu isin barbaachisa seera isaa naamni wayi. Isin waan takka seera isaa jennee kana waan akkasii duukaan deemtanuu isin yoo feetan hin dubbiftan yoo feetan ilaaluu dandeessanii kunoo agiriisiyeettu kana isii gama mirgaa kana isii akkanatti cuqaaftani. Amma pilaastorii keenya emailiin keenya banamee jira jechuudha. Isinii galee pilaastora kan hin banattanu isin agarsiisa. Hubadhaa amma akkamatti barbaadee fida obsaan eeggattani. Warri emailii rakkattani kana keessa faayidaa argattanii beektanii miti kana keessa isin fayyada warri emailii rakkattanii jirtanus. Tayyib amma dukkaneessa jira hin fida ummaa eeggadha akkamatti isinii fida isinii. Obsaan jama eeggan amma naanna'ee Google keessa gala amma maqaan kun. Maaliif sababni cufuu dhiisee akka isiniif galuu jedheetani. Namoota hedduun na gaafattanii amma gaa akkanatti emailii kiyya hunda isaayyuu fidee jira. Emailii kiyya akkuma argaa jirtan hunda isaa fidee jira miti. Amma yoo sila email kan biraa keessaa qabaattan ta'ee warri keessaa hin qabne warri keessaa qabdanu emailii sana irratti rukutanii deeffachuu dandeessa. Warri keessaa hin qabne immoo amma emailiin qabdanu eebbanattaniitu miti pilaastorii eebbanachuuf miti. Gizee isin emailii akkamatti banattanii kaatanii qaxxataa kun isinii banama. Qaxxataa kun isinii banama. Akkaatti pilaastorii keessan ofumaan isinii banama. Abbaa banee hin beektanu isin. Ofumaan isinii banama. Ifa isiniif ta'ee ofumaan isinii banaa jechuudha pilaastorii keessan. Yoo akka carraa ta'e isinii banamuu dide. Yoo akka carraa ta'e isin didee akka kooda kanatti isinii qajeeluu dide. Maal gootanii Google kana keessa dhuftani. Google isa guddaa kana keessa dhuftani. Isa guddaa qubee gaa guddaa kana keessa dhuftani. Yoo akka carraa ta'e isinii banamuu dide jechuudha. Warroota diduufani. Tayyib sana booda Google isa qubee guddaa Google jechuun isa qubee guddaa kana keessa isin dhuftanii akkanatti isinii fida. Obsaan eeggadhaa akka isin hirkaa waliin dhoofne shii obbolaa koo. An akka isinii galuun fedhaa. Sana booda asirratti porofaayilii isiniif fidanniyyuu yoo sila email kan biraa akkii qabaatanii email sana isin didee jiraate jechuufani. Email sana yoo isin didee jiraate porofaayilii keessanii warri emailii hin qabne porofaayilii mamma isin banattanii isinii fida. Warri email qabdan immoo akkanatti warri email qabdan immoo emailii sana isin didee pilaastorii akkanatti gaxuxxan porofaayilii kana. Sana booda isii golbee kana isii fakkeenyaaf an xiyyatti qabe kana isii email kiyya biraa kana isii kana isii golbee kana kan rukuttani. Sana booda email keessan cufsiisa akkanatti gadi gara isinii gala. Sana booda isin immoo isa amma banattanitti akkana gara rukuttani. Ifa isiniif ta'e isa amma banadhe qubee irriidhaan. Ifa isiniif ta'e qubee irriidhaan dhufee jira jechuudha. Jijjiiramee jira. Tayyib yoo porofaayilii irra kaa'achuu feetan immoo warri hin beekne porofaayilii yoo irra kaa'achuu feetanii na eegaa obsaan isin agarsiisa. Naanna'ee hafitu akka isinii galuufani obbolaa koo. Porofaayilii yoo irra kaa'achuu feetanii isuma xuxxan porofaayilii sana deebitanii xuxxani. Porofaayilii sana deebitanii xuxxani porofaayilii kana jechuudha. Akkaan xuxxanii sana booda manage your Google account jechuun barreeffamu walakkaa kana akkana xuxxani porofaayilii irra kaa'achuudha yoo ta'e. Achi isammaatti ganaa isinii deebi'a porofaayilii irra kaa'achuu fi isin agarsiisaa akka isin hin dhibne wanti kun namni hin beekne waan kana jedheetani. Kana booda gizeen akkanatti dhufe qubee maraa kana xuxxani qubee maqaa keessanii kana porofaayilii keessa kana garru kuttani. Sana booda akka isin irra kaa'attanu isin gaafata jechuudha. Irra kaa'achuu feetaa jedhee porofaayilii isii kana bakka porofaayilii jettu isii gama harka mirgaa kana moorii isin xuxxanu kansiliin xuxxanu isii gama harka mitaa footoo jettu kan argaattan miti isii kana garru kuttanii. Sana booda kana keessaa isin kan feetan filattanii isa gadi yoo filattanis isa olii yoo filattanis akka feetan isa gadi yoo filattanii akkana gaalaarii keessa isin geessaa. Kalaas sana booda akkanatti gaalaarii keessa isin geessaa qaxxataa irra kaa'attanii isiniif fida. Amma pilaastora keessa gallaga amma warra pilaastoraatiifi. Pilaastora keessa gizee gallee inni iyyuu isiniif banama. Yoo inni isin didee akka maatti jechuudha qaxxataa isinii banama. Ana moon fedhan jijjiiruu nan danda'a. Maaliif akkana yoon tuqee kunoo isarra gochuu isa ammaara gochuu nan danda'a jechuudha. Isa amma baneera kunoo akka amma argaa jirtan. Accept godheera kunoo jijjiiramee jira jechuudha porofaayiliin kiyya. Isin immoo gizee isin email bakka Google irratti deeffattanii qaxxataa kanatti porofaayilii isinii dhufa.
Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa yoo jijjiirachuu feetanis akka kanatti irratti deeffachuu dandeessan akkuma margaa jirtan kun odeeffadheen jira isa koo turaatti. Akkasitti pilaastoor tokkollee hin rakkattanu. Warri immoo waa isinii buusuu didee pilaastorii waa isinii buusuu didee qaxaxaa bakka biraan naxxanu siitiin keessa galtanii siitiin bilbila keessanii keessa. Obsaan eeggadhaa. Sana booda akkas ol harkiftanii warri waa isinii buusuu dide. Waan takka ceqqee naxxanu aappis isiitti kana xuxxanii. Aappisi kana erga xuxxanii akkanatti isinii fida. Obsaan eeggattanii wantoonni diyyuu obsa barbaada. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa obsaan eeggattanii akkasitti gizee inni lakkaa'ee isinii fide akkanatti barbaadee isinii fida. Obsaan eeggadhaa akka isiniif galuufan yoon viidiyoo cufaa hojjedhe isinii galuu diduu danda'a. Namoonni keenya yaani barsiisan ture waan kana irra deebiin na gaafatan. Anis gaafii koomentii jalatti naa dhufe hunda isaa isiniif deebisaan. Mee obsaan eeggadhaa. Xaayib amma dhufee jira akkana ol harkiftanii maal barbaadan isin? Pilaastoor isheettu barbaadan. Pilaastoor isheettu barbaadan. Kunoo pilaastoor jechuun kunoo isii kana argattanii sana booda akkas ol harkiftanii storage siyetu baterii galjalee mobile data gala storage siyetu kana argattanii miti qubee saarraa kaati isi kana garrukuttanii sana booda kuno color data gootanii isi kana gootan isa gama mirgaa xuxxanii isa gama bitaa xuxxanii quxuriin irraa badee jiraan koo isin agarsiisan jira akkanatti gubee irraa jechuudha. Sana booda pilaastorii keessan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa pilaastorii keessan qaxaxaa waa isinii buusaa haaraas akkanatti banattanii waa isinii warri isiniif buusuu hidhes akkanatti isinii buusaa. Waa hin pilaastoraa kana fakkaata. Namoonni immoo siitingiin keessan isinii dalaguu dide siitingii kana gadhiiseen ture. Namoonni siitingii keessan isinii dalaguu dide kunoo riyoo shoo isa jedhu jalatti viidiyoo gadhiiseen ture engedda. Gaafii riyoo shaafii jalatti na gaafatame nama 468 ilaalee kunoo rakkoo siitingii kan hin jedhe kuni siitingii dalaguu dide kan hin jedhe asirra jira warroonni waa siitingii na gaafata turtan kana jalatti ilaalatanii galatoomaa nagaa jiraadha.